Hello nageenya waaqayyo isin haa baay'atu buleen koo kam jirtu fayyaa keessan hin jirtu nagaa keessan ani jira obboleettiin keessan galata waaqayyo baga jiraattanii isin jechaa kam jirtu arra dhadhaa dibadheetanii qophii ayyaanaa otoo waan nyaatamu waan tokko waan dhugamu hojjechuun jalqabeen dursa dhadhaa kana ammallee itti dibadheeni dheengadda dibadheera akkuma argitanii miicadheera ammallee dhadhaa kana dibadheen irraa miicadheetanii sanaan booda boriftaaniin booda qophii ayyaanaati waan ta'eef maal gochuun qaba beektanii boriin booda waan ayyaana hojjechuun jalqaba waan ta'eef dhadhaa kana dibadheen irraa dhiqadhee ergasiin booda erga qulqullina koo eeggadheen booda wala qophii ayyaanaa kootti darbaa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u warri amantaa kiristaanaa hundi keessanuu warreen kaaniin akkuma jechaan ture baga har'a geessanii baga jiraatanii baga itti isin ga'e soomni keessan baga isinii dhagahame warri soomaa hojjechaa jirtanii isin jaalladha waaqayyo dhimee keessan haa dheeressu. Dhiiskaa waan ta'e isinan jaalladha naa jiraadhaa isinin jechaa. Baga soomni keessa waaqayyo keenya biratti isin dhagahame waaqayyo isin haa eebbisu baazawee warri beenxee isin soomu kiristaanota bichaa osoo hin taane kanannaan hin kadhatama soomame gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u hundumti keenya baga jiraanne yoo nageenye walumaa isiniin jedha hamma dhadhaa koo dibadheetan maal godha arraan miicadha naan miicuu baazawee isinitti agarsiisu sababiinsa hin tokko siifadhus mataa koo dhadhaan dibadha akkuma beektan rifeensi koo haphiidha lammanni immoo hin tokko siisu malee kana sinin jira tuksiirratti yookaan wiigii qaxxalatanii tidhaachuu irratti nan eegina ishuman qabu miicadhee bareechadhee qulqulleeffadhee urgeeffadhee tan istaayiliidhaan yookaan muudii wayin bareechee qabattoon qabsiifadheen mana gooftaa kos yeroo mana qulqullummaa boris iftaanii dhaqu borillee sagantaan hin jira waldaa waan ta'eef isinitti agarsiisa malee ani hin tokko fadhu hin tokkosti yookaan immoo wiigii qaxxalatettanii akkanaan eegne sinan jaalladha warri haaddisii subscribe nu godha dhugaa dubbachuudhaaf qophii ayyaanaa ga'anii akkuma argitan kenneettu akaayira daaksiseera qophii ayyaanaa qaama tokko jedhee maalan gochuufidha dhadhaa dibadheen dhagna dhiqadheen faa zanaa jedheen meekaappiin hin jiru wanti dibatanii hin jiru hin dibadhu wanti dibatan yeroo isin jedhu hin barreessi yoo barbaadan immoo buna nan dibadha gaafa ayyaanaa fataa zanaa qarbar sini jedhee dhadhaa koo dibadheetan sin hawwisiisaa sumarraa dhadhaa koo fataa haa godhin dibanneere Zamanan godha beektani dhadhaa koo dibadheen inni qadhaa jechuudha shaarii kongala uffee yaa waaqayyo si yaa galatu tuursaallee dibeetan kaleellee dibee piraankii godhee isa boochisee sin irratti agarsiisadheen dhiise tuursaa koo dibee maal godhaa fi qabbaneeffatee dhiqatee innirree qabbaneeffatee waan jedhamu waan biraatti hin fudhatinaati dhiqatee innillee maal akka barbaade miccatee akkan zana haa jedhuun barbaade baazawee bornu lachanuu borroobiidha. Sagantaa jira sagantaa deemna waaqayyo ulfinni guddaan haa ta'u baga geessanii baga waaqayyo isin gargaaree geessanii isiniin jecha maaliif kanatti dibadhe akkanatti beektanii natti haa qabbanaa ufananii fuuldura kana akkanatti dibadhe keessa isaa dhiise keessa isaa nama dibadha garuu akka inni haa qabbanaa barbaade iddoo kana kan inni dhukkubee wanta ta'e hin beeku waan dhaame haadha koo abshiruun dibattuu galtanii waaqayyo isin gargaaraa isiniinis abshiruu ishee. Guyyaa qaba waan hundumtuu birriin gaddaa yoona kana reef galee tananis kenni na godha ji'a torbaffaa keessan galee har'a kun ulfinni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u mucaa koo godhadhee jira isiniin jedha waaqayyo haa kabajamu utuun achi taa'ee maallaqa bichaa hojjedhee raadhee ergasii naman argadhu gaa maallaqa malee mucaan argadhu ture waaqayyo harkaa ta'u dhala naaf kennee Gooftaa Yesuus haa kabajamu guyyaa har'aa na godhe nama guyyaa har'aa ga'u na godhe waaqayyo akka argitanitti nama yoo na ga'u hin turre waaqayyo ulfinni guddaan haa ta'u yoonaan naqee waaqayyo nama guyyaa har'aa ga'ee isa galateeffate maqaa Gooftaa Yesuus ulfaatu du'ee du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nama argu yookiis nama guyyicha kana kabaju na godhee jira isiniin jedha isinan jaalladha isinillee hin qaqqabdu waaqayyoon nagaan isin gashaa waan tokko akka isin hin dabbarree waan biyya keenya keessatti ta'u laaltanii uffannaa adii kan namni uffatee akka tokko ta'u laaltanii akka hin dabbaramne sababiinsa yeroo qaba waan hundumtu
hin qaqqabdu. Yeroo galtan maal gootu hin dibattus hin uffattus hin nyaattus. Waaqayyo waan hundumaa gararraa jiru fayyaa isin yaa kennu achumatti. Nagaa isin yaa baay'isu waaqayyo madaami keessan tokko afaan keessan tokko haa godhu. Jabaadhaa jechuun jecha afaanummaa osoo hin taane bira darbaa waan babbareedoo na ayyaanota kanarratti isinitti mul'atan dhufanii wanni garaa nama nyaataan hedduutu jira. Utuu hin galee yoo mangalaa wanni nama jechisiisu waan hedduu jira. Garuu bira darbaa tuffadhaati. Maaliif isa borii ilaalaa? Isinii galee akkuma joobiraa fageessaati ilaalaa malee kan daakuu qeekeetti ilaalinaa hin qaqqabdu. Waaqayyo isin gargaara. Galtanii hin godhattu isiniin jedha. Kana erga dibadhee ka'ee maalan godhaa? Itti hidhadhee bareeffadhee innaan dhugee jedhu dhiqadha godhee mataa gosu. Dhanna gosu hin dhiqanneere sanaan booda qulqullina koo erga eeggadheen gara waa biraatti darbaa jechuudha. Caafisaas ganaan dibadhaa laalaamee amma qaba baazaweetti dibadhee erga dhiqadhee qibaatii minaamin dibadheen jira garuu barbaadeetu mani. Maa uqqattee naan jedhu fuulli koo akkana garagalee na argate miskiinonni na jaallatu. Maaliif hin uqqadde beektuu nan dibam caafisaa beekaa isinitti agarsiisuu dhufe. Maaliif hin uqqadde beektu fuula koo ilaaltanii irrifatiina. Dubartiin teessee kaatee nu uqqattu minaamin jettanii dhimma ishiiti foon biyyoodha waan hongootu. Anatu yeroon barreen gaddaachii dhufe durillee amma kana miti ani jechuu akka kanaan goggogne malee duris qalloo uumamuu mukoorraa kaase. Yeroon barreen gaddaa achii dhufe sana homaan jedhu uffanni xiqqoo achinarraa udduurraa na jetti. Soorsaan ilaale maal jedhu beektanii dhugaa dubbachuu ammaan naan jedhu beektu. Wanna tokko yaaddoftee naan jedhe. Wanna tokko hin yaadda taanaan hin yaaddofta taanaan of eeggadhu. Kanarraa kan qarnasne naan jedhe naan galee sana reef galee gibbii keessa gannaa. Waan tokko godhachuu hin jiraa miti ayyaanaaf hudduu kana dadarbadhu. Dhugaa waaqayyoo isiniin jedha. Qubna gara isa biratti dubbachuu ni danda'a viidiyoo irratti. Wanna tokko hin hassaabiin hin yaadiin kanarraa hin qannasiin naan jedhe ture naan gale. Garuu duriyyuu qalloo waan ta'eef ittumaa qalladhee egaa amma immoo waaqayyo faa galatu kana hoosisallee daa'ima hoosisootu baattaniyyuu immoo hassaaba waan tokko ilmoon nama yaadu hassaabuu hin dhiisu waan ta'eef kanaaf galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Baazawwee haadha foollee baay'een jaalladha. Ishii waan tokko na ilaa dhukkubsattee yoo ta'e dhukkubsattee akkana taate yoo namni naan jedhallee baay'een illee anaaf hojii manaa guddaadha. Hundumtillee anaaf hassaabbiidha. Tarii kana fa'aa hassaabdaa jechuu dandeessu. Baay'ee ishee jaalladha. Nan hassaaba maal koo laala ishiin waan tokko na ilaa taana. Hin qabbanaa. Beekuma fuula kootti immoo kana fiffidee sababni isaa dhiqachuun kun oolu waan ta'eef. Hin qabbanaa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanatu jira malee maaliif uqqattee maa akkana taatanii hin cinqamiina isiniin jedha isinan jaalladha. Warra addisii sabskraabii nu godhan jajjabeessaa waan hojjedhu immoo waan biraankii haa ta'u waan akka diraamaa haa ta'u waan sammuun keessan itti buhaaru waan ofii keessan jaallattan waan ofii keessan yaaddanii naa barreessaa isiniin hojjedha waaqayyo na gargaara. Isinii galee naa barreessaa nan hojjedha. Dafee hin dibadhu baazawee kanatti dibachaa maaliifi firiijii isin qabu ol kaawwachuudhaaf dafee immoo hin dibadhu kana booda. Isinii galee beekuma lafa itti lakakaa jira. Beekaa uumachuudha dhugu sirriitti maxarfeensi koo beekaa barbaadee tanan. Isinis galtanii hin dibattu abshiru waaqayyo jira. Waan hundumaa danda'u waaqayyo hin jira isin gargaara. Argitanii kana maal jedhani kan zaalaa saala miti. Wajjaan sana gaa maal ta'a gooftaan koo naa naa baay'ise. Silaa waan hungahu. Waan dhugaa hin barre afaan keenya silaa hin geenye malee. Waaqayyo dhiifama nu godhu. Kanaafuu isin jaalladha waan ani babbareedduu ishee irratti isin hojjedhu. Waan ajajuu barbaadan warri meeshaa ajajachuu barbaadan illee warra keessan illee sabskraabiin jedha laala. Mindindoo nurkaa badee dhugaa. Warra keessan gammachiiftanii waa bittanitti erguu barbaadan illee dhaqee kan bitattan viidiyoo isaa waraabee maal jedhee mul'iseetuma isinii geessaa isinii agarsiisee jechuudha. Dhoksaan osoo hin taane sarpiraayisii jedhani sarpiraayisii ergadhe ilaalaa. Kanaafuu isinillee warreen akkana gochuu barbaaddan yoo jiraattan hiloo jedhaa rakkoon hin jiru. Isiniin jedha isinan jaalladha. Dhadhaa kana baay'ee yaadaa bahe baay'ee maaliif beektanii nana dhukkubaa ture sana namni mana yaalaa deemu dhadhaa bitti dibadhu naan jechaa turan.
Ani garuu sa'aatii sanatti yoo dibadhee danda'e ofirraa hin miicuu dhadhaan immoo sirriitti miicaa barbaachisan beektanii. Ija na gubaa laata booda nan dhiqadhu fuula. Tarii immoo namni isin dabbaru jiraachuu dandeessanii hin dabbaramiin gaariidha dhadhaan. Kanaaf anan fuula immoo maa dibatteeree jechuu dandeessu. Naa qabbanaa fuulli koos. Dhagna koo nan dibadha osoo namni na bira jiraate dhagna koo muluutti naa dibee dhiqadhe natti tola ture. Dhadhaan duruu nan jaalladha. Amma immoo ergandee immoo dhadhaa miti qibaatii xiqqoo ishee mataa koorraa dhabnaan lafa naa mara beektanii mataan na dhukkuba. Kiniiniidhuma bakka. Naa gooftaan miccasi naa eebbisu sinan jaalladha. Nageenyi Waaqayyo isin haa baay'atu bakka jirtanitti naaf jiraadha. Akkasumatti hin gadhiisaa jechuudha akkuma isin argitanitti maaliif jennaan barbaadeetan akkanatti tambinaala sumaatti hojjedhu daawwadha. Koomenti badaa hin barreessina koomenti bareedduu ishee barreessaa badaas barreessaa rakkoo hin qabu maaf mishkilaa okay barreessaa jechuun yaa waan sin dabbare tokko ijumaan laalaatuma dhiisaalee bira darbaa nama arrabsuurra maaliifan fuula dibadhe akkan qabbanaa'u kanan fuulli koonnaaf qabbanaa'u afaan hidhii immoo hin dibanne maaliif hin beektanii kaammoo sinu inni qadhaa waan ta'eef maaf mishkila uffanni isin miicama waan ta'eef maaf mishkila. Har'ammoo kunoo meekaabbii isa kana dibadheen isin yaadu dhufe meekaabbiin koo akka kanarraan bareedu dhugaa dubbachuuf otoo mana meekaabbii deemee waa dibadhee waa jejjedhee immoo waan jedhuun ture dhugaa isin bareedan ture. Viidiyoo isinitti dheerate dhiifama naaf godha. Dheeriseera maaliif haasaa bareedaa nu wajjin naasofne qirri isin goone isin betteet manutti xabaxabaa oolte jechuun keessan hin oolu. Saayikolojiin nama keenya baay'ee hamaadha. Baay'ee dhugaa dubbachuudha. Baay'ee hamaadha. Isinitti haa tolu. Viidiyoo kan biraatti walitti deebina ayyaana gaarii hunda keenyaaf haa ta'u jala bultiin ayyaana gaarii isiniif haa ta'u obboleewwan koo biyyoo maa jirtan. Warreen tokko isiniif hin mijataa Waaqayyo isin gargaara daaqoo godhattanii biddeen toshattanii yookiis biddeen Itoophiyaa bitattanii maarge suppermaarkettiidha hin jirtu Waaqayyo isin haa gargaaru isin wajjin haa ta'u isiniin jedha isinan jaalladha nageenyi Waaqayyo isin haa baay'atu viidiyoon biraatti walitti deebina beekuun ofitti baay'isee dibadhe dafee hin dibadhu akkuma isiniin jedhe namni qadhaa ofirraa miiccadhaa keessumaa namatti dhufuu danda'a ayyaana waggaatii dhadhaadhaan hin taa'u kanaafan dibadhe dafee isin dibadhu kana booda. Kanaafuu sinan jaalladha akkana godheetan maalan godha beektani booda namni dhiqadhaa jechuudha. Bitadhaatii dhugaa Waaqayyo biddeen sadii bitadhaa biddeen sadii hin bitamti dhimma ishee haa waddadhumu feete garuu wanti isiniin jedha nyaata alaa hin ajajattiin bayyanatii fi mana wala foonii minaamini kana dhugaa dubbachuuf dhiifama naa godhaarree malee. Tokko maallaqa keessa fixa baay'ee lammanni immoo hin barbaachisus manumatti biddeen duwwaa bitadhaati mana madaamii waan adda addaa hin jira waan ta'eef hindaaqqoonis hin jira barbaree bichaa bitadhaa nyaata Itoophiyaa bayyanatii yookaan qayyii waxii ajajjanii nyaatina maaliif jette naan jira maallaqa of jalaan fixiina dhuguma maaliif isiniin jedhe barbaree bitadhaa qooda isaa barbaree bitaatiin hindaaqqoon Itoophiyaa hindaaqqoon mana arabaan jira waan ta'eef hindaaqqoo keessaan waxadha sinaa godhaati nyaadhaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamaa nu jiraadhaa isiniin kaffa'ini baga nu geessanii baga nu jiraattanii har'ammoo akkanatti natti bareedee jira isinan jaalladhaa nagaan naa tura viidiyoo kan biraa walitti deemti chaawu.